Yeah, Davis. When he starts, you will help me here. Walumaan akkam hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo keenya eegalleerra waliif oduun yaada barreessuun walitti dura ilaalaaf qabanne keessa mul'atu miidiyaa adda standard hordofee hundeessituun dhaabbata jaakanii fi adda standard sadaalee lammaa waan mootummaatti jedhe yoo himu akka seera miidiyaa haaraatti miidiyaan seeraa fi dambii yoo cabsu jalqaba akeekkachiisa afaaniitu kennama. Amantaa eenyummaa fi hojii tola ooltummaa waliin deemsisuun kan beekaman barsiisaan amantaa Islaamaa Rayyaa abbaa maccaa amantiin kan koo eenyummaa kan koo tire jabeessa malee takkaa takkitti eenyummaa kan koo ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamaa islaamummaa barsiisuu biratti koo takkaa qureeshummaa dhiisanii beekanu. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi jaarmiyaan idil addunyaa Amnesty International mootummaan hidhaa akka feetee fi dararaa namoota sabummaa isaaniin fo'uu raawwataa jedhe akka dhaabu gaafachuus qabna. Kan isinitti himu Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Ka jalqabaatiin koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi jaarmiyaan idil addunyaa Amnesty International ibsa adoolessa 15 bara 2021 baasaniin mootummaan hidhaa akka feetee fi dararaa namoota sabummaa isaaniin fo'uu raawwatu akka dhaabu gaafatan. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hidhaa fi dararaan namoota nagaa irratti caasaalee mootummaa dabalatee kanneen lola Tigraay keessatti hirmaataniin raawwatamaa jiruun akka yaadda'u ibseera. Firaa'ol Balaayi. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa adoolessa 11/2021 naannoo Amaaraa godina Gondar Kibbaa aanaa Fogaraa bakka warrootaa jedhamutti dhalattoonni Tigraay 3 ajjeefamuu odeeffannoo qabaachuu ibseera. Ajjechaan kun kan raawwate humnoonni TPLF guyyaa tokko dura naannoo Fiyyaluuhaa jedhamu haleeluu isaanii hordofeetii jedhe. Koomishinichi humnooti TPLF kanneen hooggansa bulchiinsa yeroo Tigraay fi raayyaa ittisa Itoophiyaa deeggaraniiru jedhaniinii fi baqattoota Eertiraa irratti haleellaa haaloo bahuu raawwataniiru jechuun himannaa dhiyaatuunis akkaan yaaddahuu ibseera. Waraana haaraa eegalameen naannoo Allaamaxaatti buqqaatiin haaraa mudateera. Mahoon bakka jedhamutti ammoo haleellaan haaloo bahuu raawwateera jedha koomishinichi. Akkasumas Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii gariin keessatti dhalattoota Tigraay adda baasuun akka fedheen hidhuu, manneen daldalaa isaanii cufuu fi miidhaawwan gosa biroo irraan gahaniiru gabaasa jedhu hordofaan jira jedheera. Ogeeyyii miidiyaa dabalatee namootiin hidhaman Finfinneen ala bakka biraa geeffamuu fi dararaa dabalataaf saaxilamuu maluu yaaddoo jedhu qabaachuus ibseera. Mootummaan namoota bu'uura seeraa gahaa malee fi adeemsa seeraan himatee hin jirre atattamaan akka gadhiisu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera. Amnesty International gama isaan erga loltoonni TPLF magaalaa Maqalee deebisanii to'ataniin as magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigraay baay'een akka feeteen qabamanii hidhamaa jiru jedha. Jaarmiyaan kun namoota amma dura hidhamanii gadhiifaman kanneen ijaan arganii fi abukaatoowwan irraa akka iyyaafatetti hidhaan kun sabummaa irratti xiyyeeffatee akka raawwate hubachuu ibseera. Dhaabbatichatti qorataan mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa Fissahaa Taklee dhimmicha akkanaan ibsu. ከዛ እንግዲህ ባገኘነው መረጃ መሰረት ብዙ ሰዎች የትግርኛ ተናጋሪ የሆኑ ሰዎች ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ odeeffannoo isaanirraa arganneen namoonni Tigriiffa dubbatan baay'een manneetiidhaa Finfinnee naannoo Takla Hayimaanoot Qeeraa Markaatoo buufata poolisii Garjii fi mana hidhaa federaalaa Meeksikoo jirutti akka hidhaman nutti maniiru. Namoota baay'ee keessaa poolisiin waraqaa eenyummaa kanneen sabummaan isaanii Tigree ta'e agarsiisu filatee akka qabes nutti maniiru. Garuu gaazexeessitoonni sabaan Tigree hin taanee fi dhimma waraanaa gabaasaa turanis hidhamanii amma achi buuteen isaanii hin beekamu. እነሱም ታስረው አሁን ያሉበት አይታወቅምና eeyyamni maxxansa marsariitii addeessi standard Finfinnee kan dhaabbata jaakeniin maxxanfamu yeroodhaaf mulqamu hordofee dhaabbileen adda addaa mormii isaanii dhageessan gamtaa Awurooppaa kan mirgoota gaazexeessitoota falmu CPJ garee idila addunyaa gaazexeessitoota daangaa maleeyyii akkasumas waldaan pireesii biyya alaa damee Afrikaa tarkaanfii fudhatame mormaniiru. Jaakeen akkaataa seera miidiyaa Itoophiyaa haaraatti irra deebuun caamsa 28 bara 2013 galmaa'uun waraqaa ragaa fudhatee jette. Sadaalee Lammaa hundeessituun dhaabbata dhuunfaa jaakeen fi addis standard dhaabbatni jaaken magaalaa Finfinnee keessaa waliigalaan hojjettoota 18 akka qabu simti. Murtoon kun haala akkamiin akka isaanitti himames gaafadheera.
ትላንትና የኛ ጋዜጠኞች ስራ ላይ በነበሩበት ሰዓት kaleessa gaazexeessitoonni keenya osoo hojiirra jiranii hojii gaggeessituuf bilbilan eeyyama miidiyaa ittiin galmooftan fidaa koottaa jedhan hojii bulchiinsaa waan se'aniif nama 3 tahanii waraqaa ittiin galmaa'an fudhatanii deeman daarektoreetii galmee fi kenna eeyyamaatu bilbilee biiroo koo dhuftu isaan jedhe yeroo isaan deeman hoogganichi gabaasa shororkeessaaf loogudha kan gabaastan jedhaniin ogeessotni miidiyaa keenyaa isin hordofaa turan akka madaalli isaanitti gabaasa qaama shororkeessa jajjabeessu gabaastan waan ta'eef amma jalqabdanii waraqaa ragaa ittiin galmooftan asumatti dhiisaatii deemaa hojii keessan dhaabaa jedhaniin akkas ta'a jedhanii waan hin eegneef hojjettoota bulchiinsaatu deeme kutaa oduu irraa namni hin deemne kanaaf deebi'anii kutaa oduutti hojii keessan dhaabaa jedhamtan jechuun gabaasan. Kutaan oduus waan kana yommuu dhagahan akkamittiin akkas ta'uu danda'a jechuun hoogganaa ajaja dabarseef bilbiluu isaanii himti. Jaakeen akkaataa dhaabbata dhuunfaatti ministeera daldalaa jalatti akka galmaa'eeru kan himtu Tsadaaleen Addis Standard achi jalatti hojjetaa jetti. Akkaataa seera miidiyaa haaraa Itoophiyaa ammaatti kanneen guutamuu qabanis eerti. በአዲሱ የሚዲያ ህግ መሰረት አንድ ሚዲያ akka seera miidiyaa haaraatti miidiyaan tokko seeraa fi dambii yoo cabsu jalqaba akeekkachiisa afaaniitu kennama. Waan cabe sana ibsuun oduu sana sirreessaa jedhama. Yoo itti amante immoo ragaa kee qabattee sirrii ta'uu kee itti himta yookaan ammoo dogoggora uumame sirreeffatta. Yoo irra deddeebiin seeraa fi dambii sana cabsite ta'e ammoo akeekkachiisa barreeffamaatu kennama. Rakkoo akka kanaa waan qabaniif guyyaa akkasii kan barraa'e rakkoo waan qabuuf aduu ji'a tokko keessatti akka ka'u kan jedhu akeekkachiisni barreeffamaa siif kennama. Kanayyuu boordii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatu murteessa malee nama dhuunfaa tokkoon kan murtaa'u miti. Kana qabatanii yoo bilbilanii fi hoogganichi lakkisaa dhaabaa isaan jedheera. Murtoon kun ana biradha jechuun waraqaa eeyyama keenyas fudhatan. Kana hordofee walgahii ariifachiisaa gochuun murtoon kun seeraan ala waan ta'eef nuyi ammoo karaa seera qabeessaan komii keenya dhiyeeffanna jechuun murteessine jette Tsadaaleen. Komii isaanii kana qopheessanii akka xumuranii fi boordii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waajjira ministeera muummee fi abbaa alangaa waliigalaaf galchuuf akka qophiirra jiran himan. Kana dura akeekkachiisni akkasii nu gahee hin beeku kan jettu Tsadaaleen qorannoo gaggeessaa turre yoo kan jedhan ta'e guyyaa isaa waliin ibsuun nuuf himuu qabu ture jette. Adeemsa barbaachisu adeemuun yoo deebii gahaa dhabne ammoo dhimmicha gara mana murtiitti fudhannas jetteetti. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa kaleessa toora miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxanseen dhaabbatichi ejjennoo garee shororkeessaa gaggeessaa jira jechuun eeyyama Addis Standard yeroodhaaf dhorkuu beekseera. Waajjirri gamtaa Awurooppaa damee Itoophiyaa toora Tiwiitara isaarratti miidiyaaleen sabaa himaa sirna dimokiraasii kamuuf bu'uuraa gaazexeessitoonnis bilisaan hojii isaanii raawwachuunis murteessaadha jechuun tarkaanfii kana mormeera. Gareen idil addunyaa gaazexeessitoota daangaa maleeyyii RSF abbaan taayitaa miidiyaalee dhimmicha irratti ibsa akka kennuuf gaafachuusaa ibseera. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Mootummaan Jarman Itoophiyaatti walii galteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka walii galamu gaafate. Mootummaan Jarman karaa waajjira haajaa alaasaa ibsa baaseen gabaasni haaraan Itoophiyaa irraa dhufu nama yaaddessaa jedhe. Biyyooti Afrikaa 9 doozii talaallii COVID-19 400 fi 50 ta'u faayidaan ala taasisan jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa. Dhaabbatichatti hoogganaan madinummaa Afrikaa talaalliin AstraZeneca jedhamu yeroo geejjibamu harkifatee yeroon itti darbeeraa jedhe. Biyyoota Afrikaa biyyoota lixa Awurooppaa Jarman Beeljiyeem Neezerlaandii fi Swiizerlaandii fa'aa keessatti balaa lolaan mudate lakkoofsi namoota du'anii 120 gaheera. Lolaan sababa rooba yandoo rikardii qabateen uumame kun waggaa 10 keessatti isa hamaadhas jedhameera. Dhimma isa dhumaa qabannetti yommuu ceenu barsiisaa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Rayyaa abbaa maccaa yeroo baay'ee manzuumaa hojjetan keessatti rakkoo hawaasaa kaasuun beekamu. Kaka'umsa isaaniin lammiilee qeerraa buqqaanii fi kanneen gara biyyoota Arabaatti baqatan gargaaruun kan beekaman Ustaaz Rayyaan yeroo ammaa waldaa gargaarsaa Egreef jedhu hundeessaa jiraachuu isaanii himan. Waa'ee manzuumaa isaanii dabalatee hojii tola ooltummaa amantaa fi eenyummaa waliin deemsuu irratti waa'ee lakkoo Hamzaa Huseen waliin turtii taasisaniiru.
Ustaaz Rayyaa abbaa maccaa jiruuf jireenya hawaasa keessa jiraatanii irratti xiyyeeffatanii kan jedhu jira. Inni kun tarii amantii barsiisuu irratti dhiibbaa isinitti uume hin qabu. Amantiin kan koo eenyummaa kan koo tira jabeessa malee takkaa takkitti eenyummaa kan koo. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ergama islaamummaa barsiisuu biratti koo takkaa qureeshummaa dhiisanii hin beekanu. Kana naa hubadhaa jedhina hawaasa biyya addunyaa irra dhaggeeffatu. Qureeshiidha. Arabummaa ofiis hin deemne qureeshii ta'uu ofiis hin deemne. Utuu eenyummaa kan koorraa yookaan amantiin sabummaa kan koon harkatti balfu bar tokkoffaa bar sabummaa kana iyyuu tiksuudhaaf dhufee bar amantiin islaamaa. Oon of ta'uu dadhabeellee nama biraa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Rayyaa abbaa maccaa abbaa gibee abbaa sangii abbaa booqaatii waan hin ta'eef. Kanaaf amantii eenyummaa koon harkatti deeggaree jennaanan amantii sana jaallataa addunyaan harkatti balfuun harkatti ajjeefu. Eenyummaa kan koos sabummaa kan koos kaleessas duris gaafan dhaqee adda bilisummaa Oromoo yookaanis immoo warra mirga Oromoo tiifalmaa ture wajjiniin gaafan dhaqee hiriiru amantii eenyummaa koos amantii koos narkatti tiksu ofirkaa qabaafani. Kanaafan dubbatti jedheen beeku. Jireenya rakkita hawaasa keenya immoo yoo ilaalte nuti ani ilma namaa eenyuun isaanaan roorroo isaan danda'u rakkoo isaan danda'u. Utu kan koo tokkoffaatti akka tokkoffaatti biyya Itoophiyaa kana keessatti roorrifamaadhaa fi rakkataatu hawaasan irraa dhaladhe kana. Amantuma kootu rakkoo hawaasaatiif siyaachisa. Namoomaaf siyaachisa. Namaaf siyaachisa. Bineensaaf siyaachisa. Beeyladaaf siyaachisa. Lafaaf siyaachisa. Lafeef siyaachisuuf si dirqa. Amaanaadha uummanni kan koo kun anaaf. Akkuma ijji koo amaanaa natti kenname amaanaa borgalu. Akkuma gurri koo amaanaa natti kenname fayyaan koo amaanaa natti kenname uummanni kunis anaaf amaanaadha. Amaanaan hamma hin danda'u baadhee yeroo gargaarsa gootan kana amantii islaamummaa xiyyeeffannaa keessa galchitu moo jechuun nama amantii islaamaa hordofu qofarratti xiyyeeffattu moo namooma irratti hundooftu moo maaltu immoo gara kanatti akka deemtan isin godhamee kana gabaabsanatti ma. Beela'aan amantiin qabu, beela'aan daangaan qabu, beela'aan saban qabu, beela'aadha rakkataadha baqataadha godaanaadha eenyuun ta'u hawaasa keenya buqqa'uu isaa keessa deemeeti kan hin laale dhugumatti moonan laalataa laalaan keenya dachaa waan ta'eef tokko hawaasa kana maaltu kaleessa akka godaansise nan beeka. Sababan hawaasa kana maaltu biyyarraa godaansise gatiin beekuuf yeroo jarri immoo baqatanii ka'anii akka waan rakkinni achitti jala baqatee dhaqee immoo ta'e ammoo achillee jiraachuu dadhabanii yeroo jarri achirraa immoo godaanuufis akka dhabanii karaatti inni kaan dhume keenya kuni maalumata kana godhee waan jedhu kanatu irribana dhorka. Wanni akka hawaasa kanaa rakkasee gatii dhabee nu salphisee waliin salphannee jirru wanna akka hawaasa kana waan hin jirreef malee gargaarsi kanuma hundaati. Gargaarsi amantiin qabu saban qabu eenyummaan qabu siin jedha obboleessa kiyya. Namni Oromoo ta'ee kiristaana ta'e tokko wanni ni na biraa hin qabne amantii qofa malee waa hunda na biraa qaba. Namummaa na biraa qaba, sabummaa na biraa qaba, hidda na biraa qaba, lafa na biraa qaba, lafee na biraa qaba, wama hunda na biraa qaba. Kanammoo milkeessuudhaaf isin qobaama keessan tattaafattu moo jaarmiyaa wayii qabdu moo garee humna taatanii wal gargaartanii waliin itti deemtan qabdu moo akkamimee waan kanarraa naa ibsa. Gara qabdu moo garee qabdu isaatti jette wallahi gaafa turaa sana gareen wajjiniin gaafa sana jiru anaaf Sufiyaanii Usmaanii fi Kaamil Shamsuutii fi Haydar Kadirii fi Ustaaz Jamaal Aliyyiiti. Gareen kun roorroo ummata keenyaa rafuu dadhabne malee namni nu qofa jire jenneeti miti. Beekamtii qabdu moo ayyama qabdu moo isa jedhu humna kana gareen keenya wal funaannee akka haala kanaan gargaaraa turre malee qofaa kan kooti miti jechuudha. Ammaa fi egereef jennee ayyama tokko baafannee reeffuma baafannaga. Hayyama sababa dheengaddaa walloon dhaynee gargaaruu dhabuun keenya sababa hayyama dhabuuti. Yeroo garii wanti itti heeraan akka heeraatti wanta jechuu dandeessi yeroo garii immoo yakka ta'e sitti dhufa. Gidduudhaan immoo waa'ee manzuumaatti hadeebinume. Akkan quba qabutti haga ammaa 34 akka hojjettan nan beeka. Kana hunda walaloo fi qopheessituu haala piroodakshinii isaa qopheessuu isaa walii galamee bu'aa bayii keessa dabartan natti maame. Kaasetti afaan Amaaraatii wajjin kaasetti 40 kaasetti nan hojjette afaan Amaaraa jahan hojjette jira. Wallahi baay'ee jabaata manzuumaa gabaabaa isaa hojjechuu dheeraa kan hojjechuu disi gabaabaa isaa hojjechuun waggaatitti fudhata. Barreessuun maalii fi eessaa barreessita yoo jette har'a keessatti hawaasni irraa maal barbaada? Uummanni irraa maal barbaada? Eessa jira? Maalan godhee rakkoo isaa sana ulaa isaatti dadhabaa jechuun akka yeroo kenneef wareegamee fi amaanaadha. Rabbi sagalee kana bornarraa fudhata. Fayyaa kana sanarraa fudhata. Dandeettii kana sanarraa fudhata. Utuu Rabbiin irraan fudhatiin maalan hawaasa kootiin ga'alaataa jechuutiyyuu kana hunda akkan barreessina godha. An baqachuu dhabee biyya keessa taa'eedhaaf takkaa fayyaa ta'e taa'ee hin beeku.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobii irraati isiniif tamsaasaa turre asumarratti xumurreeti kan jiru. Sagantaa torban kana haga jimaataatti isin waliin turtii taasisuu keenyaatiif guddaa isin galateeffanna waan nu hordoftaniif waliif qoodaa turtaniif marsariitii keenya irraati odeeffannoo wayitaawwaa torban kana guutuus argachuu ni dandeessu. Sagantaa kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddesaan ture qopheessituun sagantichaa immoo Firaa'ol Balaayii turte torban gaarii qabaadha. Thank you.